maaliif waan je'uraan dubbadha maaliif jechuun fakkeenyaaf jechuun isin namoonni keenya rakkoo gisee hunda rakkoo himaa nama ooluu ni hifattan rakkoo dhaga'uun feetan waan haaraa dhaga'uu feetan ajandaa haaraa uumuu faa yookaan immoo ajandaa haaraa jala deemuu jaalattan malee waan duraanii yookaan wanta haaraan ta'in irratti xiyyeeffatanii dalaguun haalan isinitti ulfaata maaliif akkati Allahu aalam ani hin beeku rabbi qofa beeka jechuudha hanga osoonii fi wanti nama dubbadhu uummata dureen isaa faa waan haaraa ta'e yookaan immoo wanta takka kan isin hin dhagayin kaninni mata duree godhadhu ta'e namni bakka kana akka dhufuu fi bakka eessa akka walgeessan hin beeku jechuudha ani waan haaraa hin qabu wanni nan irraa dubbachuu dhufe waa'ee ijoollee maneedhaa Saawud Arabiyaa jirtuutii fi warroota Abiy Ahmed mootummaan Itoophiyaa keessan jechuudha warroonni Abiy deeggatan ummata diaspooraa doolaara qabaachuu qofaaf yookaan immoo isaan biyya alaa jiraachuu qofaaf namoota miliyoona takka simannaa isaaniitiif dachii carqii diimtuu afanii biyyi Itoophiyaa san keessatti wanna hin eegamne godhamaa fi jiranii jechuudha ummata nagaan jiraataa jiruuf ummata jireenya gaarii jiraniif ummata jiruun isaanii wal qixxaatuutiif akkasii simachuudhaaf qophaa'anii biyya girgireessaa jiranii jechuudha garaagarummaan ilma namaa maaliin adda adda namni ilmi namaa adeemsa yookaan immoo ilaalcha qofaan adda adda malee namni nama hundi namaa ilmi namaa tokko jechuudha tokko garaagarummaa hin qabu lammiileen Itoophiyaa ta'e fi jettu biyya Saawud Arabiyaa kana keessatti maneedhaa eega seenan karaa ji'a lamaati maneedhaa san keessa osoo isaan kadhatanii yaa osoonii fi beela fi dheebunachi keessa dhumaa jiranii osoo isaan jechuudha osoo isaan isin kadhatanii warroonni achi keessa jiru sun dhimma siyaasatiif miti badii takka mootummaarraa balleessaniiti miti jechuudha badii takka hin qaban manni maneedhaa san keessa jiru badii takka illee hin qabu mootummaa Abiy irraa uumaa takka hin balleessine jechuudha gaafilee yeroo gaafatan akkuma kaleessa barreeffama tokko maxxanseen ture gaafii gaafatan maaliif nun galchine jaanii yoo gaafatan koominiitiin Itoophiyaa asii kijibduun tun maal jaanii sanuu akka carraa yoo deebii argatanii beekee akka carraa viidiyoo tana sheer godhaa piliis akka carraa yoo deebii argatan deebiin gaafa dura akkana ta'u ture koronaadha laftii sababa koronaatiif biyya seenuu hin dandeessan ni usan ni dabre korona sun karaan ni baname numa callisan san booda maaliif ammaan tanoo akka carraa sanuu deebii namni hundin argatu beekee akkaataa isaan hin dubbanneef yookaan immoo akka isaan yeroo hedduu ittiin iyyineef akka yeroo hedduu hin gaafanneef jechuudha maaliif nun galchine yoo jaaniin biyyiti girgirii keessatti xoorinna taalle xoorinatiitu jira biyyaatu dhumaa jira namni wal fixaa jira akkamitti galtan nageenya keessaniif sodaachisaadhaa jaaniiti afaan qaban jechuudha akka isaan hafuura takka hin baasne har'aan tan ammoo osoo isaan mana keessa jiranii osoo isaan hidhaasan keessaa qabbanti lafti tun amma yeroon tun qabbana yaa obboleeyyan kiyya harki kiyya kun wallaahi laziim laa akka baraduu kanaan na qabbanaa jechuudha akkuma isin asirratti kiisa zubaalaa kiisa gurraacha uffattanii beeksisuu turtan yookaan immoo isaan fakkaattanii sagalee ta'uu turtan san har'a feestaal ni qabbanaa lafti ni qabbanooti girgiddaan biyya kanaa ni qabbanaa lafti biyya kanaa ni qabbanooti qabbana san keessaa rakkataa dhumaa jiranii jechuu isaan osoo isaan achi keessaa rakkatanii lubbuun namaa takka waliin caaltu lubbuun namaa ilma namaati obboleesso osoo isaan achi keessaa dhumaa jiranii diyaasbooraa simachuuf jecha dirqama nuti biyya arabaa kana keessaa maneedhaa keessaa galuuf namni dooraala qabaachuu qaba moolamummaa maalii himachuu qaban bar warra achi keessa jiru dhimma siyaasatiin waliin qabatu bar namoonni maneedhaa Saawud Arabiyaa keessa jiru siyaasaa keessa hin jiru bar ummata dalagattoota bar qotee bultoota jechuun akka biyya keenyatti ummata sarraatanyoota bar qabanii osoo isaan akaafanii warruu keessaa achitti guuran osoo isaan qotatanii warruu keessaa guuranii maneedhaa sanitti guuran haadha fi ilmoo adda baasanii maneedhaa sanitti guuran abbaa fi jaarsa fi jaartii adda baasanii maneedhaa sanitti achi guuran dhiira fi dhalaan achi keessaa namni injiraayee rakkataa dhumaa jira jechuudha qooyi rakkoon ilmaan namaa rakkoon ilmi namaa formaata keessa jiru biyya simachuuf egaa achi garagalame kuniyoo hanga yoom ta'e maal eegama maaliin eegaa jiran diyaasbooraan biyya galuuf egaa haati kuniyoo maal eegaa jira eenyuun eegaa jiran haraan baname biyyiti nagaa taatee eega lafti nagaa taatee biyyiti biyya galuudhaaf Itoophiyaa namni nagaa ta'e diyaasbooraan miliyoonni takka simatame warri biyya kanaa maaliin eegama maal eegaa jiran hanga yooma hanga isaa hanga maaltu maal ta'u eeggatan maneedhaa kana keessaa rakkataa dhaamochaan dhumaa oowwasaniin raammaaniin namni fuulli isaa raammoo baasuu ture gaafa oowwasan footoolee arguu turtan asirratti jechuudha gaafa oowwaa raammoo baasaa turan har'aan tan ammoo qabbanti goggossitee ummata nyaatee garaan qabne ummanni kun nyaatanii garaan qaban
qabbantachi keessa goggositee salalee jira ilmi namaa akka nama reeffaduu firiija keessa kaanii jechuun wanta takka yeroo firiija kaan baradoota akkasii baradaa jira namni ilmaan namaa biyya kana keessatti. Duuba diyaaspoora nu eega biyya galte diyaaspoora eega simattan uummanni kun isinirraa humaata kan barbaadu biyya kana galchuu qofa barbaada maaliif karaan itti cufame nuti yeroo hedduu mootummaadha karaa cufe mootummaadha nama ijoollee biyya kanaa warri rakkisaa jiru mootummaa Itoophiyaati yeroo jennu siyaasaa wajji wal qabsiistan. Mootummaan Itoophiyaa bar hulaa itti cufate bar uummata kana hulaa itti cufate bar osoo karaan nagayaa jiru osoo karaan banamaan jiru takkaa biyya kana keessatti namni hanga barana ta'e hin beeku. Siyaasa wajji wal qabsiistan jechuun ogga namni mootummaa biyya keenyaa saniitu uummata kana kana godha ay siyaasa wajji jabbiloonni bilisiginnaa deeggartan ammoo yoo inni ay lafti nagayaa miti kana calgootatti inni rakkootan itti dhiistanii tabiraa jala guluuftan jechuun akka fardaa. Ankanin jiru biyya kana keessaa namni firan qabu jechuun yookaan beekan akkamitti akkan dubbaddoonni fi xiyyaafuu hin beeku jechuudha. Nuti illee nagaa biyyiin feene saniif balaaleffanna taa'ame. Nuti jechuun warroonni abiyyiin deeggarre dhimma isa waan jibbinuuf cubbuu eegarre keenya isin warra abiyyi deeggartan amma sa'a kana maaliif hin dubbannetu? Okey nuti abiyyiin deeggarru saniif balaaleffannee cubbuu irra keenya. Egaa akkas taa'amne isin warroonni abiyyi deeggartan warroonni jabbiloonni bilisiginnaa uummanni abbootiin garoottiitu maaliif irraan dubbanne? Maaliif hin gaafanne? Maa sarara takka barreessitanii peejii keessan irratti poostiin goone maaltu afaan isin cuqqaale? Moo afaan ittiin dubbattan hin qabdan garaa ittiin afaan ittiin nyaattan malee aboo wanni ati nyaattu udaan taati bar galgala nyaattee ganama udaan ta'a obboleessoo. Abiyyi deeggaruun nuti mootummaa kanan deeggarru warroonni mootummaa kanan deeggarre mootummaan feene saniif cubbuu irra kaa duuba dhimma obboleeyyan kan keetii maan dubbanne diyaaspooraa simatamu kanarratti maa gabbaatanii namni tokko hin dubbanne. Wanni isin beeytan takka yoo jiraate nama arrabsuu nama xiqqeessuu fi hayyoota Oromoo arrabsuu gabbaatanii eeksii walirra keessanii walirratti duulu uummata yaada tokko uumuu hin dandeenye warra jecha tokko sarara takka barreessee maxxansuu hin dandeenye jabbiloota abbootii garaa gisee jennu nuti sababaa wajjin. Sababni inni sunoo irra deemtanii argaa jirtan ifuma keessaniif gaafadhaa mee as deebi'aa mee isin maaliif deeggartan mootummaa kana? Mootummaa sirriitii mootummaa haqaati okey maaliif uummata cunqurfamaa jiru kanaaf hin dubbanne ta'e Itoophiyaa keessaa itti dhiisaa okey Itoophiyaa keessa rakkoo uummata Sudarbiyaa maniidhaa keessatti dhumaa jiru warraan tan diyaaspooraan biyya galuu deemtu tana maa irraan dubbanne namni tokko illee tokkoon keessan dubbataa hin jiran wallaahi namni tokko dubbataa hin jiru waa'ee kana arguutti hin jira peejiilee namoota hedduun hin argate namni tokko namni barreeffama takka illee maxxansee hin jiru eenyuun eegaa jirtan uummanni kun maal eegaa jira yaa obboleeyyan kiyya maaluma eegaa jiran xiqqummallee maaluma akka feetanii fi maal akka jibbatanii waddan beeytan jechuudha dila kana hunda isin. Namni paartii takka deeggaruuf waan takka deeggaruuf barumsa miti garuu namni tokko egaa waan takkatti amanee itti achi garagalee dhugaa jirtuu fi kijiba jiru addaan baasee baafachee dubbatuu fi yookaan immoo xiinxaluu danda'uutu irra jiraata ilma namaa. Maal sii godhuuf duuba wanni ati isa deeggartuuf egaa lammii tan ta'e cunqurfamtuu biyya kana keessa dhumaa jirtu faayidaa hin goone. Warra isa deeggaru warra isa deeggarre garaagarummaa addaan hin qabne ati maa isa deeggarta? Ka isaan deeggartanis ka hin deeggarres tokko barnuti yeroo kanatti. Lammiileen lachuu lammii Itoophiyaa jaamna maqaa Itoophiyaatiin yaamamna. Maqaan itti yaamnu maqaa Itoophiyaati lammummaa biraan qabnu sababa lammoota warroonni maneedhaa kana keessa jiru garuu irra hedduun paarsantii hedduun baqattoota ilmaan Oromooti. Magaalaa Khadijii keessaa viidiyoo waraabanii isin ergan Riyaa keessaa viidiyoo waraabanii ilmaan Oromoo akka jirutti Dammaan keessaa akkasii Jidda keessaa akkasii Alqasiim keessaa akkasii uummanni Oromoo irra hedduun uummata Oromooti jechuudha. Ani hanga yoom akka isa deeggartan isa deeggaruu miti yoo feetan amsoola haaraallee fudhadhaa duddarra haadhaan nangalchu tasanii mirga keessan jechuudha. Garuu uummata raahmata hin qabne isin uummata rabbiin goggossee isin uume uummatuma akkamii faayidumti teessan maali? Nuti nurraa hin fudhatamu isin maan dubbanneedha baran kan hin dubbachaa jiru isin maaliif hin dubbanne yoo onnee qabaatte yoo dhugumatti mootummaa kana jaalattan maal lammii teessaniif hin dubbanne?
ajandaa isaanii guyyaa sadii afurii hoy jettanii sanboota qabbanoota namni waan haaraa dhaga'uu fedha akkuma yeroo dura dubbadhee waan haaraa dubbachuu waan haaraa dhaga'uu fedha ajandaa haaraa jala fiiguu fedha ajandaa dulloomaa rakkoo dhagayaa ooluu hin fedhu ilmi namaa garuu rakkoon tuni nama keessa jiruuf yaa rabbi haadha teenya hawwinee haadha teenya nu galchi yaa rabbi hulaata nanurraa bani yaa rabbi badiin teenya maali jaanii rabbi kadhataa isinis kadhachaa jiran achi keessatti arra diyaasboora fuchuu diimtuun lafaafamteeti isaan achi keessaa feestaala gurraacha uffatanii rabbi kadhatan jechuudha. Garaagarummaan maali? Sunis lammiilee Itoophiyaa tunis lammiilee Itoophiyaati. Maali garaagarummaan waan biyya kana jiraniif moo waan biyya Saawud Arabiyaa keessa jiraniif moo waan doolaara hin qabneef moo? Laal bakkuma kanatti xiinxaluu dandeessa yoo dhugumatti keessanii galu ta'e. Warroonni simatamu sun warreef danda'aadha maallaqa qaban. Tunneen ammoo maallaqa hin qabdu biyya galti shakkimiitti ta'an gaagoo galanii gana irratti galanii rakkoon biraa uumamtire rakkoo tanan danda'u reeni rakkoo dhaga'u ta'uu uumamtee furuu hin danda'u rakkoo dhaga'u fedha yookaan ammoo galchee rakkoo biraatiin rakkachuu fedha rakkoo uumamteefu mootummaa furmaata fiduu hin dandeenye akka gaana saree jala horiitan jechuudha. Amma yeroo kanatti isiniif hin galu duuba. Hanga afaan namaan arrabsitan afaan deemtanii namaan xiqqeessitan jechoota hin taane afaan keessaa baastan maa waan gaarii takkaan hojjenne. Hundi keessan maaliif akka deemtan nuti nuuf gala ni beeyna garuu yeroon tun ni dabarti. Wallahi ni dabarti ja ilmi namaa akka du'ee nafa malee akka kufee ni nafu rakkoon ammoo manni kun keessa jiru ijoolleen tunas keessaa rakkachaa jirtu xiqqaa guddaan ka abbaa kee fakkaatu ka obboleessa kee fakkaatu ka obboleettii kee fakkaatu tijaartii kee fakkaatu hundi isaanii akka keessaa rakkataa jiran kun rakkoon tun ni dabarti wallahi yeroon tun ni dabarti gaafa yeroon tun dabarte deebii ummata kanaaf yookaan ammoo gaafa yeroo san gaafatamtu deebii maal akka ati deebistu sansumaa fi rabbiitu beekaa jechuudha. Mootummaan har'a isin jala fiidan kun illee akkaan ta'e akka fedhe humna fedhe yoo qabaate illee hanga fedhe isiniif jabaa yoo ta'e illee mootummaan kun kufuun isaa waan hin oolu ilma namaa waan ta'eef wanti kun siyaasaa waan ta'eef har'a dhugaa osoo gartanii cubbuu uummata miidhamaa jiru osoo gartanii cunqursaa isaanii osoo agartanii callistanii warri ilaalaa jirtan hundi keessanuu wallaahi guyyaan wanta kana itti qaanfattan bargaafsan akkanaa itti dubbatamu numa dhufa. Waan ammaan tanaa kana qofa laalin taganaas deemtu laali yoo ubrii dheeranne waa hunda waliin jiraanna namni tokko waa hunda waliin agarra jechuudha. Irraanfatee namoo irraanfattan bakka irraanfatamee jira garuu nama ni irraanfachiisu rakkoon achi keessaa. Wallaahi namni namummaa qabu irraanfatuu hin danda'u. Ilmi namaa kanaatoo qabu ilmi namaa namarraa dhalate nama hojii dhalate. Waan achi keessa jiru san irraanfachuu hin danda'u. Hoy jettanii guyyaa muraasaaf gisee callistan akka waan wanti sun furmaata argatee cal. Okay, carraa namni isinii kan nuu barbaadu yoo carraa namni isinii kan nu feetan asirratti na barreessadha nama dubbachuu danda'u isiniin naqaa jechuudha. Innaa ilmi namaa namummaarraa qabee biyya teessan kee waliin qabna biyya Itoophiyaa san waliin qabna nuti biyya Itoophiyaa namni mana kana keessa manedhaa keessa yeroo nama dhimma siyaasaa haasa'ee miti dhimma siyaasatiif rakkatee hidhamee miti dhimma siyaasatii nama qabamee manedhaa san seenee miti dhimma siyaasatii nama biyyaa ba'ee miti qotee bultoota gabaroota ijoollee biyya keessaa haadha jalaa baddee biyya kana dhufte faatu as keessatti dalagatee umriin isaa deemtee nama guddaa ta'e ijoollee akkanaati malee mootummaa wajjin rakkoo walii qabaatanii miti mootummaa jalaa waa balleessanii miti mootummaa biyya kanaa jalaa waa balleessanii miti jechuudha badii takka hin qaban badii takka hatanii biyyaan baane biyya gurguranii biyyaan baane sababninis namoonni biyya arabaa keessattuu Saawud Arabiyaa kana dhufu namni Saawud Arabiyaa kana dhufu carraan inni qabu dalagatee biyya galuu qofa waan ta'eef miidhaan taane yookaan dhiibbaan taane biyya Itoophiyaatiif hojjetee miidhee hojjetee biyyaa ba'ee hin jiru. Hundi isaa faamilii isaa jijjiiruuf jireenyi isaa jijjiiruuf dalagatee jireenya gaarii jiraatuuf biyyaa ba'e. Isiniif galaa miti.
har'a warra siyaasaa biyyaa beeku diyaaspooraa maallaqa qabaachuu qofaa simattanii uummata dalagatee jijjiiramu biyyaa bee himanidha keessatti warra tortoraa jiru har'a qabbanaan baradaa'ee dhamaa jiru dhiistanii jechuudha gaafiin qabaa. Uummata siyaasaa fi jireenya addaan baafatee hin beekne. Warra waan jaalatuu fi waan jibbu addaan hin beekne namummaa nama jennee yaanamti. Rabbii sinaa dhabamsiisu mootummaa kana wajji. Wallaahi alaziin uummanni kun furmaata nu argata biyya kana keessa illee numa gala inshaallah. Garuu wanti kun akka seenatti teessi. Barri kuni yeroon tuni gaafni kun hundi isiniif ta'a. Seenaa ilmi nyaatu hin jenne yaa ceenu akkasuma jechuudha. Miidhaan ilma namaa irraan tan as keessatti dhumaa jiraniif rakkataa jiranii kuni wallaahi seenaaf isinii teessi. Carraa warri beekan. Namni qoftiin namna ta'uu qoftiin gaadha bar waa'ee nama miidhamee dubbachuun nama ta'uu qoftiin gaadha. Ati nama ta'uun kan kee qoftiin gahaadha waa'ee nama tokko dubbachuun. Gaafiin qabaa. Bilchiginnaan silaa dhufteen hojii seentee natti tola. Warri bilchiginnaa kottaa. Subhanallah. Nama hedduuf hin erge garuu kaasuu hin dandeenye ergi. Kaasi. Rabbiin furmaataa fiduuf ilma namaa harki rabbii bal'aadha. Haaliin ni danda'a furmaata isaanii haa fidu. Rabbiin ni danda'a rakkoo san keessaa haa baasu. Rabbiin hawwii isaanii galmaan haa ga'u. Nagaan biyya isaanii keessatti uummanni sun nama hedduu obsa qaba. Wallaahi jarri sun osoo ana ta'e maal akkan ta'u hin beeku. Garuu warroota ciccimoodha. Warroota dhugumatti murannoo qabanidha jechuudha. Obsanii rakkoo bal'oo dile san har'allee waan takka dubbataan jiran akkuma isaan sosobanii callisanii ta'aa jiran jechuudha. Feestaala uffatanii. Erga daamee warri barbaadan.